bearish break of structure keessatti immoo maal uume Pricing bakka kanatti swing low uume, swing low bakka kanatti uume kana gara gadiitti dhufee break godhee, asitti illee swing low uume kana dhufee break godhee, asitti illee swing low uume kana dhufeeti maal godhe break godhee jechuudha. Kanaafuu pricing maal uumu jira jechuudha. Higher low, lower low, lower high, lower low, lower high jecha bifa kanaatiin deemaa jiraachuun isaa maal agarsiisa? Pricing kun bearish structure yookaan immoo down trend itti fufuuf fedhii akka qabu nutti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf amma bullish break of structure yoo ilaallu ta'eef pricing akka kanatti gara oliitti break godhaa akkanatti break godhaa guu deeme break of structure jenna jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf pricing bakka kanatti swing high uumee waan jiruuf swing high asitti uumamte kun yoonii fi kaandilii formeeshinii bakka kanatti uumamteen break godhee akka gara oliitti ol deemu ta'eef break of structure uumamte kana booda nuti maal tilmaamuu dandeenya pricing kun gara oliitti akka deemudha jechuudha. Kana booda fakkeenyaaf asitti illee maarketiin bakka kanatti swing high bakka kana jiru kana break godhee waan jiruuf pricing kana booda hanga ta'e gad deebi'ullee gara olitti itti fufee continuation pattern bullish continuation pattern akka itti fufsiisu nutti agarsiisuuf gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf bearish break of structure irratti immoo maal godha pricing akka kana dhufee bifa kanaatiin structure akka kana yeroo inni nuuf uumu swing low bakka tana jirtu kana gaafa dhufee break godhu pricing xiqqishoo dudduuba deebi'us continuation pattern agarsiisee bearish continuation akka agarsiisu nutti himaa jechuudha. Akkasumatti maas pricing dhufee bakka kanatti swing low kana dhufee break ni godhee continuation immoo itti agarsiisee jechuudha. Kanaaf asittis maal godhe bakka kanattis swing low bakka kana jiru kana break waan godheef continuation pattern nutti agarsiisa jechuudha. Overall maal jechuudha break of structurein caasaa maarketiin duraan qabatee jiru san itti fufuusaa kan nutti agarsiisudha jechuudha. Itti fufuusaa kan agarsiisun immoo maarketiin sun yoo bulishii ta'ee bulishummaa sana itti fufuu kan agarsiisuu fi yoo maarketiin sun bearish structure qabatee kan jiraatu taateef bearish structure qabatee jiru san haaluma qabate saniin itti fufuu barbaadaa jiraachuu maarketii kana nutti agarsiisudha jechuudha. Fakkeenyaaf ammasitti akkuma reefu sitti agarsiisee bakka kana maaltu jira? High bakka jiru kana pricing dhufeeti break godhee high mas bakka kanatti jiru kana mas dhufee break godhee san booda high bakka jiru kana dhufee break godhee maal uume pricing higher high higher low higher high higher low bifa kanaatiin deemee maarketiin bullish break of structure agarsiisuudhaan jalarraa ka'ee gara olitti tirendiin up trendii akka deemuu fi structure bullishii qabatee jiru san hanga dhumaatti itti fufsiisuudhaaf fedhii akka qabu maarketiin asirratti kan nu agarsiisu ta'uu isaati jechuudha. Fakkeenyaaf asitti immoo bearish break of structure keessatti immoo maal uume pricing bakka kanatti swing low uume swing low bakka kanatti uume kana gara gadiitti dhufee break godhee asitti illee swing low uume kana dhufee break godhee asitti illee swing low uume kana dhufeeti maal godhe break godhee jechuudha. Kanaafuu pricing maal uumu jira jechuudha. Higher low, lower low, lower high, lower low, lower high jecha bifa kanaatiin deemaa jiraachuun isaa maal agarsiisa? Pricing kun bearish structure yookaan immoo down trendii itti fufuuf fedhii akka qabu nutti agarsiisa jechuudha. Kanaaf overall market structure beekuun pricing sun continuation irra jira moo sideway irra jira moo down trend irra jira moo bakka kamirra jira. Kanaaf ani immoo akka trader tokkootti istiraatejii kiyya wajjin wal qabsiisee piraayisii kana seeliin seena moo baay poozishiniin seenaa jennee haala salphaatiin akka nuti murteeffannee tirendiin sun garamitti akka deemaa akka jiru akkam akka adda baafachuuf deemnu kan nutti himudha jechuudha. Kanaatiif pointiin itti aantu immoo maalidha? Break of structure amma jenne kana immoo bifa wantaa kanaan haa ilaallu. Maarketii kanaan haa ilaallu. Fakkeenyaaf piraayisiin maal godhe bakka kanatti asirratti maaltu jira? Swing low qabna turre. Swing low kun dhufeeti maal ta'e gara gadi break godhee asitti illee piraayisii biraa swing low qabna asitti illee dhufee break godhee jechuudha. Kanaafuu structure akkanaa kun maal jechuu agarsiisa? Down trend yookaan immoo bearish structure ta'uu isaa nutti agarsiisa jechuudha. Asitti immoo piraayisiin bakka kanatti swing high kana dhufeeti maal godhee break godhee asitti illee swing high biraa fuudheetti dhufee break godhee kana booda piraayisiin asiin ol gara olitti ka deemu structure maal qabatee structure bullish ta'e qabatee deemuusaa kana nutti